Yeroo fulmaa galatti eegas illee immoo haga biyyattis galee gattaa'ee si wajjin laga jiraatu jiru manni duwwaadha argitee mire? Duwwaadha. Man duwwaadha akkuma argaa jirtu. Kanaafuu wanta ta'e dubbiin maal ta'e beektaa? Kiraa manallee baatii sadiin kafalee edanarra jira. Aga 40,000 kiraa manaa wacii manaa wajjin kana wajjin ulfaata. Walumaa galatti aga imaan illee immoo akka tisaateetti birrii xiqqoo taatullee harkaa akka qabutti na ciccinqanii maal jedhanii yennaa maanguddollee waan kakkafalee sargii sanillee wanti goggodhame wanta adda addaa jechuudha. Kanaafuu akkasitti birrii walumaa galatti birrii harka qabu guutuu fixee jira jechuudha. Amma si galee miti? Kanaaf kiraa manaa baatii sadii kafallee mana ganuu gadhiisa jedhan. Mana nuuf gadhiisa jedhan. Maal jechuudha immoo? Anis birrii harkaa fixee birrii namni hundabaa YouTube illeen agarsuun danaa kafalaan jiru. Argitee. Firaankiidhaami? Firaankii homaatu iyyuu miti. Qoosaadhaami? Laa dhugaa siima jira dhageessii mamma. Kanaafuu mana gadhiisa jedhanii jiranii. Kanaafuu? Wanti gabbaaneet har'a boros hin jedhin guyyaan dhumaarra jedhanii amma mari'anneetiin atis kalee ala bultee osoo dhuftee wanti jennaa. Amma mari'anneetiin firaashatiin qabannee uffata qabnu silaa meeshaa tuulaan qabnu isuuzuu waamnu harkumatti rarraasnee hin baana jechaadha. Safaruma kanatti kutaa tokko argee jira. Kutaa tokko keessa galee yeroof hanga dalagaa sirreeffadhee dalagaa seeran deddeebi'eetiin waan dalagadhee mallaqa harka qabannutti. Akkasii? Si jammar qarshii hayyuutti fixxee, imaanitti fixxee, sumayyaatti fixxee aguu maaltu galsharee? Maaltu galsharee? Ana sargii naa goote, naan goote sargii barana. Si godhullee baadhu hin qabu. Meeshaa naaf guutte naaf hin guunne barana. Maaltu la galsharas gidduutti? Mannis duwwaadha. Hundee? Man duwwaa gaaf durallee meeshaa mucaan gorattee deemte anis yaa waatillee. Gorattee deemte hoo gorattee. Akka argitu kunoo manni kasiin jedhee mana onaa akkuma beektu jaartiin talammata gaaf duraa fuudhellee meeshaan duraan majlisni guutuudha sireen ni jira waa hedduu jira. Amma kunoo duwwaadha firaashi tan takkittiidha kanan dura sargitee jirte dhiyaadha. Tan jirtu firaashi tan takkittii fi kagola kitaa hirribaa keessa gatii irra qofa jira. Manni duwwaadha akkasitti anillee immoo birriin kiyyallee dhumate akkaawuntii keessaa waan akka hin qabu. Ati amma anatti sitti heerumaa jechuurra silaa dhiisteet dhiira nagaa ka mallaqa qabu ka qabeenya qabu ilaallattee isatti heerumtee jiruu kan kee wanti jettee atillee achi Yaman keessa turtee bultiin keetillee akkasitti diigamee dhuftee akkasitti rakkoo san hunda dabartee dhuftee jechuudha. Jiruun kan kee achittuu misqilqiliin isaa beektu ture jechuudha akka hin taane ta'e jira. Asitti illee maaliif akka hin taane goota osoo waan kana itti yaaddeetiniin dhiira si ta'u ilaaltee heerumtee wayyaa. Ani hin barbaadu si jaaladha. Qabeenya immoo rakkina hin qabu bakka anaafisiif firaashni tuni takkittiin gahaadha. Yoom si jamar mallaqa yoom hin barbaada sin jedhe mallaqa hin barbaadu si barbaada malee mallaqa hin barbaadu. Anaafati bakka walitti heerumnee akka hojii jiraannu barbaada malee waanuma ta'ettu akka wajjin jiraannu barbaada malee mallaqa waan barbaadu tokko illee hin jiru. Amma mallaqaaf illee sin soqqu si jaaladha malee mallaqaaf waan si soqqu tokko illee hin jiru. Akkasii sin jedha. Ammas dhageettee manni kunillee kiraan isaa mannis guddaadha ammas duwwaadha kunoo anis mallaqa dhaba jira akkas hin qabu. Manni kunillee kiraan isaa gara 35,000 si galee. Gara 35,000 isaa kafaluu hin dandeenye bishaanii fi ifa wajjin 40,000 ol ta'a. Sanii ol deema wajjin adda addaan jira sanii ol kutaa jechuudha. Akkuma beektu gaaf jaartiin tee deemtu meeshaa majlisa mana kana keessa guutuu ture hunda qabattee gorattee deemte deebisee bituu hin dandeenye mallaqa sin qabu jechuudha. Si galee miti mallaqa sin qabu deebisee illee bituu hin dandeenye. Kanaafuu osoo itti yaaddetiin sin jedha anatti heerumuu kan keetiin duratti. Ati maal taatee mana kanatti 40,000 kafalta si jammaru mana kilaasii xiqqoo wayii nu soqiiti. San keessa jiraannaa birrii kana muka 40,000 kafaltu kana walirra kaa'attee jechuudha. Lolachuu hin hojjennaa kilaasii xiqqoo nu soqii. Firaashni tun takkitti nu geetti waan biraa dhiisiti an qabeenya homa takka hin barbaadu bituu wajjin jiraatu barbaada malee wanta qabeenya jedhamu tokko illee hin fedhu. Firaashni tun takkitti nu geetti mana nu kireeffadhu bakka mana amma ka ji'a kanaayyuu hin kafalin birrii mana kana keessaa ba'uu qabna as keessa hin taa'in. Eessa dhinaree asii baanee? Bakka mana xiqqoo wayii nu soqiiti. Dhugaa'eetta garuu? Dhugama jedha. Kana gadhiisee kutaa xiqqittii wayii ilaalee 3,400 ilaalee achi galaa? Ningaltana wajjin achi? Si wajji galaan. Duraanillee ati na gargaaraa turte amma dhiisitii yeroo qabdu sanuu na gargaartaa Yamanitti iyyuu ammallee ani ka biraas dhiisee dhiira qabeenya qabu soqachuurra
simaa waan qabni kana wajjin taa'ee jechuudha. Hojjedhee atillee hojjettaa hin jijjiiramna malee ani nama biraa ka qabeenya qabu si dhiisee hin barbaadu durallee siif akkasitti na gargaaraa turte ammallee na gargaarta bakka akkasiin jedhaan nama biraan barbaadu qabeenyallee hin barbaadu. Jetteera? Ani akkasii jedha. Ayyee egaa jettee wanti godhamu hin jiru. Mana xiqqishoo akkasii kireeffadhaa dalagaa siin qabu waan akka mallaqallee hin qabu akkuma siimee dalagallee ganaa barbaadachuu deema. Waa hunda akka saare miidiyaa irratti yoo argitu yeroo roozaa fa'aallee fuudhaa mucootaan illee fuudhee sargii ajaa'iba sii godhee si fuudhaa maali jedhee yeroo haasa'u akka Sa'iid Kasaaree jedhanii namatti hin gammanneef malee ani waa qabaadheetii miti Kasaaree jira akka fakkeessuu fi YouTube irratti akkasitti yeroo wanti jedhu ati isaan argitee namni kun mallaqa baanallee akkasii sargii guddaa naaf godhee na fuudhaa maali jettee addee jiraatte. Wanjiruun tiyya akka itti deemtee jirti manni kiyya duwwaa ta'e zeeroo ta'e zeeroon zeeroodha jedhee isheetichi akkasumas zeeroo ta'e atillee maal gootaa na wajjin zeeroo taate jechumaa fi siif yaadeeti maaliif miidhamtee dheetii si galee akkam jettee amma. Ani akkas hin yaadu qabeenya wanta jedhamu kana bakka durallee Yamanitti aan sababa keetiin dhiisisee mucaa kiyyayyuu achitti dhiisee dhufee miti. Ammallee ani si barbaada malee qabeenya hin barbaadu bakka ani sima wajjin rakkadhullee sima wajjin jiraatu barbaada sitti yorme ani akkasiin jedha. Akkasii? Ayyee ka rabbi keera godhu hundaafu in laallakame. Illee nu lachuun hin dalaganna. Atillee dalagii anillee bayeetiin dalagaan taa'u birrii waan qabdu walitti godhadhuuti bakka akkasitti wajji jiraannaa uummata akka yaaddanii dammoo akkasii ijoollee teetillee soqatuu dandeetta bakka akkas godhi ijoolleellee soqii ani garuu si wajji jiraatuu barbaada rakkadheetu si wajji jiraatuu barbaada. Okay, ayyee kamaal goonaree mi ammas as keessa mannis xiqqoonitti irra gabbaanitti barandara ta'ee ni asofna. Taafte waan akkasitti haasofnee waliin mammari'annaa waan goonu. Akkam jetta? Bakka ani akkasuma jedha waan biraan jedhu. እና እስኪ እቺ ክፍሏም ዝም ብላ ከምትሞቀን ወተን በረንዳ ላይ ቁጭ ብለን አንዳንድ ነገር እናውራሽ። እንሂድና ከኢቲያችን ደግሞ ያሶፍና። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሆርተ ዳውት ከና ከምጅታኒ ባከጀት ነገኝ ሰውጂና አጅራቱ የቻ ጉያራ ማለፍ ሹፍኔ ሜ ሰላም ተገፈለስለችሁ አሸማ አርከፉኒ አከምችት ነጋከሰኝ ሲራከኝ አከስመስ ሞ ወሮን አንተ በራ አሸማ አርከፉኒ ሲልቻ አየ ኢማን ሰላ ጋፈተ ጅርቲ ቪዲዮ አዳንኩኔ ከሌሳ ኦሶ ቪዲዮ ራቡ ጅሩ ሜገባኒ አለት ታስፍኔ እኔ ማነ ከሰት ታሰጥሬ ዋይ ማነ ሊያሰጥሩ አንተ ከተቋሰጥሬ ቪዲዮ አርጋ ጅርተኒ አቹ መራች ሹፍኔ ለቻኔ ሶኒስ ማሊ ሀዊ ንብረኝ ጅርቱርቴ በከወዲ ምትቱርቴ እምቡልቴ ሲለኒ ፍረብራ kana faayisi maan dhuftenet bulchine dubbii qabanne dhufne wanti tokko tokkoon taasoo barbaannu maali video kalee haasofne jechuudha wanti jechuu barbaannu imaan wajjii wanti tokko mari'anne yaa murteessine garuu isilleen hayyamtuudha waan diddeen qabdu amma hawwittis hubachiisuu fi waan irra jirru san hawwitti illee himuu fi kanaafuu maal ነገር wantichi wanti maal si fakkaata wi akkuma beektu ani hedduu sumayyaa yeroo barbaacha walii gaddeemaa ture mallaqa waan waggaa meeqa dalagallee waan silaa walii qabadhee waa gochuu danda'ullee kawaa godhuu danda'u osoo walii gaddeemu yaman deemu maal jedhu achi osoo as deemu mallaqa hedduu fixe jira gaafa aayyuu fuudhullee immoo mana miiliyoona lakkaamu faayyuu fuudhullee immoo mallaqa miiliyoona lakkaamu sargi irratti illee balleessee meeshaa manaa isii bibbituun waan adda addaa yeroo isin 200 240 naga jedhaa turtellee akkasitti mallaqallee hedduu naqaa fi ture mallaqa hedduu fixe walumaa galatti yeroo walumaa galatti eegas illee immoo haga biyyattis galee gattaa'ee si wajjin laga jiraatu jiru manni duwwaadha argitee mire duwwaadha manni duwwaadha akkuma argaa jirtu kanaafuu wanta ta'e dubbiin maal ta'e beektaa kiraa manallee baatii 3 kafalee edanarra jira aga kuma 40 kiraa mana wajii mana wajin kana wajin ulfaata walumaa galatti aga imaan illee immoo akka tasaateet birrii xiqqootaatu illee harkaa qabutti na ciccinqanii maal jedhanii yennaa maanguddoollee waan kakkafalee sargii sanillee wanti godhame wanta adda addaa jechuudha kanaafuu akkasitti
birri walumaa galatti birri harka qabu guutuu fixee jira jechuudha. Amma si galee miti. Kanaaf kiraa mana baachi sadii illee kafallee mana nu gadhiisa jedhan. Mana nuuf gadhiisa jedhan. Maal jechuudha immoo? Anis birri harkaa fixee birri namni dhabaa YouTube illee agas hunda naa kafalaa hin jiru. Argitee. Piraankiidhaami? Piraankii homaatu iyyuu miti. Qoosaadhaami? Laa dhugaa siima jira dhageessii mamma. Kanaafuu mana gadhiisa jedhanii jiranii. Kanaafuu? Wanti gabbaanee har'a boros hin jedhin guyyaan dhumaarra jedhanii amma mari'anneetiin atis kalee ala bultee osoo dhuftee wanti jennaa amma mari'anneetiin firaashatiin naqabannee uffata qabnu silaa meeshaa tuulaan qabnu isuuzuu waamnu harkumatti rarraasnee hin baana jechaadha. Safaruma kanatti kutaa tokko argee jira. Kutaa tokko keessa galee yeroof hanga dalagaa sirreeffadhee dalagaa seeraan deddeebi'eetiin waan dalagadhee mallaqa harka qabannutti. Akkasii? Si jammar qarshii hayyuutti fixxee imaanitti fixxee sumayyaatti fixxee agui maaltu galsharee? Maaltu galsharee? Ana sargii naa goote naan goote sargii barana. Si godhullee baadhu hin qabu. Meeshaa naaf guutte naaf hin guunne barana. Innaa maaltu na galsharas gidduutti? Mannis duwwaadha. Hundee? Man duwwaa gaaf durallee meeshaa mucaan guurattee deemtee anis yaa Guurattee deemtee hoo guurattee deemtee. Ati illee xiqqishuu wallollee meeshaa guurtee feetetu waan deemtee. Akkasuma godhanis. Saniif itti hin binne dhiise si galee. Kanaafuu meeshaa bituun manatti hin barbaachisu jedhe. Hin barbaachisu. Dubartiin sa'a aartetti meeshaa qabattee kafee bitaati. Bu'aan maali? Imaanati maal jettee amma? Bakka egaa bariin kafalamne hin jiraanne isaan bira waa hatanii kafalan hin jiru. Kanaafuu hin baana bakka. Akkasuma iyyaa bire? Sanuma caala. Naa yoo biriin qabaatee maal siyaa kafalu feetetu. Si jammar diraamaa dagaartu piraankii na gochaa jirtu. Malee gonguma qarshii seeruu hin dhumula birrii seeruu dhumuu hin danda'u laa. Akkasitti dhumanne maal jechuudha? Dhumu bakka. Maal jechuudha? Akkamitti birrii amma sanaa akkatti dhuma qarshii seeruu dayyaa du'aati. Moo bakka ageetti faffacaaftee kaatee immoo. Kiyyaa miti kan mootummaatu dhuwa maal taate? Miti. Mootummaan fiifitu alirraa liqeeffatee. Bakka ageetti bittin gootee kaatee ammaan qarshii qabu mana takkan kanaaf fedhii galechaa jira. Amma walumaa galatti jiruun. Waan qaba dhaabbata yoo bira jettan. Dhagee amma jiruun hadhoofte. Si jammar jechaadha. Akkamitti eediin dhufeetii jira. Akkamitti anaaf imaan waliin jiraan takkitti keessa. Siif imaan qofa miti ani illee jiraadha isa wajjin. Aannan badeeka. Isin jidduu namni akkamitti jiraata qoye. Kutaa lama kireeffannu. Bakka harkas achi daariitti achi baane. Hin barbaadu. Takkitti nun ga'ummoo. Akkam nu goona reetu. Ammas kan jechaa jirtan jechaadha. Takkittiin kareeffannaa ana Saidoo imaan waliin rafna jechaadha waliin. Maal rakkoo qaba? Maal rakkoo qaba? Rakkootti gali ishee rakkoo maaliif ta'e qoyaati? Maal jechuudha kun? Sammuun keessa fayyaa miti hin dalagu sammuun keessa hin qoye. Shoxxaa argachuun hin gimaash naachuu sajjamma. Demmu piraankii yaa argachuu kun sobala wanta sobaa. Hin baana. ምንድን ሰረ ምስኪን ምስል ቢዚ አንተ ቁጭ ብለ ዱጋማን ዱጋ ሲመጅራን ሰባጅ ዋንተ ዱጋ ምትስ ኢናማኑስ ነትዲሚናስ ይነጋውስ ዋንተ ጋር ነትዲሚና በቃ በርባዱ እውነቱን እየነገርኩሽ አከምታ ወደ ሲጀመለችውን ከሰኑ ዋንተ ያደን ይጅርቱ ተውባና ኦማስቲ ፈካኔ በር ሲቲ ኦማስቲ ፈካኔ በር ምን ነው የሌለው ባለፈው እንደዛ ተጠጣ ስንበላ ነበረው ታዲያ ባንዴ ነው ያለቀው ማለት ነው። አለቀ ያልቃል እኮ ምን ሆነሽ ነው? በቃ አለቀ በቃ። እናም ባዴካ ስንበላ ስንጠጣ ነበር እኮ ባለው ነው የተገዛው። ከላው ላይ እኮ እየተቀነሰ ይመጣው እያለቀ ይመጣው። እሺ አቲ ሶከንተው አከንታኔ በርባዴ ጀልቀው የቀርሺ ከቀርሺ ከሂዱሚ ቀርሺ ከሂዱ ማጅራ ባቲ ደለገዳቲ ጋራ እንጀቶ ጀልቀ በረት አከሚት መነከነ ፈካቱ ከሳ ባኔ እንዴ ሰሙን ከሳ አከሚት ያይቲ ቆይ ገሩ kutan takka nun geessu bara kutan takkitti maaliif nu geessi lama goonu lamallee hin barbaadu si jama asii hin baatu bakka barbaadan asii baan baylaa gadhiisiti okay bay gadhiisi baate barbaadan bakka amma walumaa gala maalooyya maacha wal mayyeechuun akkam goona si jamma lachuun keessanuu walitti mari'attanii xumurtanii qarshii kee hunda qarshiitti galchitee qarshii hin qabu jechuudha itti tammati akkasii Himanat maal murteesti? Seemi? Atu? Warqaba dhabbaa barbaadna. Ana irribna qabaa jira halkan irriba irrifne. Amma ati maal murteesti? Hin bulu si faana hin galu. Hin galtu? Moo yeroo si ciiftanii wanta biraa gootan hawwi si nageeffatu barbaaddaniitu qoye. Waliin rafnaan bira dhiisaati. Yeroo uffata jijjiirullee akkamitti jijjiira uffata qoye. Si fuulduratti hin jijjiira? Jaarsi keetti misbirratti hin jijjiira? Ara bakke? Jaarsi kooti miti? Bihoonis?
Biyyaan shaawarii galee bahee akkamitti qaama kee looshinii diddiibadha beelatti ba'a. Kan waddi bata kuduran. Mee Kan ammatti nyaachisee waa hundaafuu meeti. alfalligim ni wuxuu kafallagaachuu dandeessu hin barbaadu Bakka imaan yoo kan inni taate imaan murteessee meeti. Ayya ka hawwii yoo kan inni taate maa gochuu hin dandeenyu. Sa'aatii yaada jirti nuu himee nuu hin deemna kalas maal goore mana arruma qabneetti. hin deemtu. Firaasha isii guddaa dhiisuu jedhee yoo isiin keessa taa'etti yoo karaa dandeettiin kafalatta. Dhiyeenya kafadhee hin deema qabadha bada Yoo ati barbaadna. kafalti si deebi'a hayyuu rakkoon hin jiru. Yoo firaasha lachuu fuudhiti Saayidoo guddaa isii dhiisi akkasiin naas. naaf hin galle akkuma salphaatti hasaa jirtu bara ammasin hin baana jechaartu bara Maal goore? hin baana Eegaa. akkasuma kan galtanii matammaa kun mana abbaa keessanitti akkasuma kan galtanii gadi baatanuuf. Guyyaa hedduu nu kennanii. Akka na laale immoo na laale na sobii sobaarta si jammar Saayidoo sobaarta dhugaa rabbi Nana sobaarta. amantuumi. Jila manu Beenu kella yeroo mana kafaluu nagarta beenu. ani si awwaale malee sana manu yoo biyyu. Beenu yeroo kafaluu nagarta. Inni laalu dadhabee mana Imaan rafa. murteessee miti. Hin ta'etti. Kutaa yoo isii wajjin kutaa tokko keessa na olabaan. Ati hoo? Hin taa'u. Ayyee karas. Hordoftoota daawwattoota kennuu waan hordofaniif galatooma waan hordoftaniif galatooma nagaan nuuf turaas hin jennaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.